ሳይድ ማትመጣ ከሆነ መድኃኒት መጠጣት አለብኝ። አንተ ካልመጣህ እኔም መድኃኒት እጠጣለሁ። No God! ሚስጥርክን እንዳወጣ አታስገድደኝ። የጀመርኩትን ነገር ልጨርስ እያለች የምታወራው ማለት ነው። እኔ ሆነ ሳይድ ሚስጥርን ነው መዘከዝክልህ። ለሁለቱን ለምን አትላለች? እንዴት ደግሞ ምን ትመስላለች? አንተ ካልመጣህ እኔም መድኃኒት እጠጣለሁ እንደሷ። Anka ubar sabanu makkam keessa jirraan jaabar tuunilleen achi dawaa dhudde jedhanii asitti rakkatan kunilleen amma asii dawaan dhugaa jaa maal jechuudha qoy sabanu makkam keessa jirra akkam jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan akkuma viidiyoo dhagaa turtan haadha manaa Said yookaan Saidooti jechuudha Sumayyaa kan amma dawaan dhugaanilleen dawaan dhuga jedhaa jirtu haadha manaa Said jechuudha dhugaa baay'ee nama dhiba jechuudha viidiyoo irra isiin gadhiiste baay'ee jechuudha dhugaa baay'een itti gadde jechuun waa hedduutu irratti haasame akkasumallee silaan namni jireenya karaa dheeraa waliin deemu waan hundallee silaa sa'uun gaarii natti hin fakkaanne jechuudha. Ani kana duraanuma inumaan sodaadhe jechuudha. Saidittillee waan kana dirra deddeebiin ittillee dubbadheen jira gara keessalleetiin itti dubbadheen jira jechuudha daawwattoota kiyya. Garuu wanti kun biraankii ta'ee dhugumaan adeemaa jiraate I don't know waan naagalle tokkollee waan keessa beeku hin qabu jechuudha. Garuu viidiyoon irra Sumayyaa waraabdee viidiyoo miira aariitiin guutamte kan isiin irra waraabde jechuudha. Mee viidiyoo tana walumaan ilaalle jechuudha yaada keenyallee irratti kennata isinillee yaada keessanillee komantii irratti barreessaa waan isinitti fakkaate jechuudha daawwattoota kiyya mee anillee waan natti fakkaate yaada kiyya irratti kennataan deema jechuudha walumaan kan dhaggeeffannu taamee gara viidiyoo adeemnu እና ሳይድ ልጅቷ ምን ታርግ ልጅቷ ከሆነ ጥፋት የለባትም ወላሂ በመጀመሪያ ደረጃ ልጆችን መተህ ለማየት እኔ ተማምተውኝ ልጆችን መተህ ለማየት እሷን አስፈቅደ ነው የምትመጣው ልጅቷ እኮ እያለች ያለችው ከሰርጉ ውጪ ምንም አይነት ወሬ መስማት አትፈልግም ስትደውልልኝም እሷን አስፈቅደ ነው የምትደውለው akkuma viidiyoo irraa dhagaa turtan jechuudha silaan Saidoon akkuma Sumayyaan jettee eeyyama isii gaafatu osoo hin taane gara maatii isaa gara Yaman deebi'uuf eeyyama Hayyuu gaafatu osoo hin taane silaan eeyyama kan gaafatamuu qabdu Sumayyaa ture jechuudha maaliif haadha manaa isaati akkasumallee haadha ilmaan isaati jechuudha kan dhugumatti silaan gaafatamuu qabu jechuudha eeyyama kan gaafatamuu qabu haadha manaa isaa kan dhugaa kan biyyilleen itti beeku Sumayyaa waan ta'eef silaa Sumayyaa turte haa ta'u akka maleettu jechuudha inni immoo isii gaafataa jira kana jechuulleen gara tokkoon hammeenya osoo hin taane gara laafummaarraa illee kaa isiin tunillee yoo dhugaa wanni kun kan dhugaa ta'e lubbuun isii akka hin miidhamneef jechuudha yeroo deemullee timuun dhugaadha waan dhugaati jechuudha so walumaa galatti jechuudha viidiyoon har'a Sumayyaa waraabdee dogoggora hedduutu keessa jira dogoggorri keessa jiru maali kan jedhullee jechuudha walumaan kan ilaallu ta'a fakkeenyaaf mee isiniin dhaggeeffachiisa jechuudha viidiyoo waan tokko inccitii waan tokko gadi baasanii dubbatuun xiqqishoo silaa namatti ulfaata Sumayyaa teenya osoo waan darbe waan duraan dabarsitan fa miidiyaa irra dhuftee haasa'uu baatte haadhoo koo baay'ee natti tola dhugaa rabbii ani baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja osoma silaa waan tokko miidiyaa irra fiduu baattanii baay'ee gaariidha meebii wanni kun booda piraankiitti bu'u mala dhugaalleetti bu'u mala yoo dhugattillee kan bu'u ta'e wanni godhamu hin jiru kanaaf immoo waliin jireenyi keessa waan hin hafneef jechuudha waan jechuun waan tokko silaan ufuma keessatti dhoffatanii baay'ee gaariidha jedheetti namana daawwattoota kiyya kabajamoo viidiyoo laayik godhuu hin dagatina mee walumaan viidiyoo daawwanna viidiyoo irratti yaada keessan kennatu hin dagatina ቆይ የጀመርኩትን ለጨርስ የምትዩ እፉትያችን እንደምትመለሽ ወይስ እድሜ ልክሽ እንደዚህ ያስፈራራሽ ልትኖሪ ነው Sumayyaan bakka kanatti dhugaa jettee anillee bakke kun naa galuu dide dhugaa rabbi waanuma na yaadee dubbatte Sumayyaani jechuun akka yoo akkanatti cinqamee jiraatti jechuun akka waan lubbuu wayii keessa ba'uuf deemtuuti mucayyoon dhugaa sammuun isii nagaa qabaatu rabbi haa beeku jechuudha mee viidiyoo walumaan dhaggeeffannu hundaafuu jechuudha Sumayyaa waa hedduu dubbatte waan isiin dubbatte hundaa'u hanga tokko jechuudha mummureen isin dhageesse. እኔ ሆነ ሰይድ ሚስጥርን ነው መዘከዝክልህ ወይኔ የኔን ስም አታንሳ ምክንያቱም አሁን ብዙ አብዛኛውን ሰው እኔ እንጃ እኔን ራሱ እኔ ዛሬ ማሩ ራሱ ጠፋኝ ወላሂ Sumayyaan irra baay'ee miira aariitiin guutamtee jirti haala isin argitan kanan jechuudha baay'ee wanni dubbatullee afaanii badaa jira jechuudha akkasumallee jechuun karreefuun tanan jedhu jechuudha mistira walii yookaan waan duraan waliin dabarsan akkasumallee haala amala duraan waliin qaban jechuudha backgroundii walii dubbatuun xiqqishoo mooraalii walii wal cabsuuf akkasumallee booda waliin jireenyi keessaniin hafu Sumee silaa otoo dhiiftee waan kun an baay'een sirraa jibbe jechuun an baay'ee si dinqisiifadha dubartii jabduu jedheetiin jechuudha
si amana garuu viidiyoon har'a waraabdee waan tokko waa baay'ee miti jechi tokko aarii keessa wanni jechuun eenyumtuu miira keessa ni gala yeroo aare namu waan ta'e tokko afaanii inuma darbata haa ta'u immoo osoma aara nu aariba keessatti ilaaluun baay'ee gaariidha jechuudha namni kun abbaa ilmaan keetiiti mucayyoo tana meebii dhiisee biraa deemuu danda'a hin beekamu jechuudha sigalee kanaaf immoo piraankiillee si godhuu danda'an hin beekamani jechuudha so kanaaf waan darbattu keessatti osoo laallatte gaariidha sin jechuu barbaadeeti maaliif wanni afaanii si baate immoo tu hin deebi'u miilli qilee dhaqee hin deebi'eedhani arrabni immoo qilee dhaqee hin deebi'u waan ta'eef otooma waan darbe osoo dhiistaniituma waanuma piraankii ammaa qofarratti silaa otoo yaada kan kee kennatte illee baay'ee natti tola gara kiyyaan jechuudha egaan daawwattoota kiyya viidiyoon kana fakkaata jechuudha mee ammallee jechuudha hanga tokko viidiyoo isiniin dhaggeeffachiisa jechuudha yaada keessan barreessuu hin dagatina isin viidiyoolee laayik godhaan isiniin jedha daawwattoota kiyya chaanaala namoonni haaraa taatan immoo sabiskiraayib tokko hin dagatina guutuu viidiyoo kana yoo ilaaluu barbaadan jechuudha Sumayyaa tuubii irratti dhaqaa ilaala ወይስ እኔም እንደሷ ሳይድ ማትመጣ ከሆነ መድኃኒት መጠጣት አለብኝ አንተ ካልመጣ ከኔም መድኃኒት ተጠጣለሁ እንደሷ እንድልክ ፈልጋ ነው እኔ ይሄንን ማለት አለብኝ አንተ እንድትመጣ መድኃኒት መጠጣት አለብኝ እንደሷ ማለት ነው No, God! Namoota baay'een arge viidiyoo irra Sumayyaa waraabde keessaa iddoo kana Sumayyaan dawaan dhuga jettee jedhanii jechuudha kan miidiyaa irra oofan namoota hedduun arge jechuudha keessafuu gara tiktaakitiin jechuudha hanga tana qofa keessaa muranii kun egaa hojii nama keenyaati Sumayyaan dawaan dhuga hin jenne sirriitti amaariffaa dabaafadha dawaan dhuga hin jenne yoo ati dhufuu baatte anilleen akka isitti akkan dawaa dhugu barbaadda jette malee dawaan dhuga hin jenne jechuudha akkan anilleen dawaan dhugaa kootu si yoo ati dhufu baate dawaan dhuga siin jedhu barbaadde moo maali jettee isiin gaafiidha wanni fakkeenya bakka gaafiitti dhiyeessite malee jechuudha dubbii saniin dubbii mucayyoon dawaa dhugdee wal bira qabdeeti fakkeessitee jette malee dawaan dhuga hin jenne akkasitti adda baafadhaa Oromoo ustaniituma waan xiqqoo takka qaccee qabdanii hin fiiginaani dawaan dhugaa hin jenne jechuudha Sumayyaan sirriitti dhaggeeffadhaa adda baafadhaa akkasi hundumaafuu jechuudha sumee miira keessaa bahe haadhoo koo haadha ilmaan keenyaati miira keessaa bahi ilmaan kan kee guddisi dabalataan saidon gara tokko gara sirraa dhaquu hin qabu ani saidon beeka saidon waan tokko gara sirraa dhaquu hin qabu ni dhufa yamanistis akka deebi'u abdii guutuun qaba jechuudha yaa jechuun yeroodhaaf malee numa deebi'a meebii wanti kun piraankiidha jedheetiin amanaani gara kiyyaan jechuudha maaliif otoo dhugaa ta'e akkuma tu viidiyoo irratti dubbatte yeroo hunda daandiirraa kaameeraa hin waraaban ture jechuudha otoo ammallee waan dhugaa ta'e deebi'anii wannummaan kaameeraan waraabaa yeroo jechuun mana keessatti kaameeraa waraaban alatti kaameeraa waraabaa jiran jechuudha ani akka piraankii taate jechuun wanti kun piraankii matti fudhadhaan gabaabdumatti sigalee kanaaf immootu miira keessaa bahii siin jedhaadho ko waan jechuun waan hin taane keessallee galuun gaarii miti jechuudha waan darbellee haasa'uun walitti kaasuullee gaarii miti kanaaf immoo waan hunda caalaa inccitii abbaa manaa ofii eeguun immootu waan gaariidha akka amantaa musliimatti illee ni beekta jedhee yaada jechuudha abbaa manaa ofii hamaa'uu ta'e jechuudha hammeenya isaa sattaruun immoo waan guddaa ajirii guddaadha jechuudha kanaafuu immoo jechuun saidoon hammeenya qabaatee osoo hin taane hanguma tokko iyyuu jecha tokko yeroo afaanii nama ba'u hanguma san namni duraan nama daddaboo kaasini nama hanguma san nama gammadaa jechuudha so kanaafuu jechuma tokko sanuu ani afaanii si ba'u kan kee hin jaallanne hin feene jechuudha waan barbaadan immoo keessayyoo walirraa waliin dubbattanii waliin fixan waan jira hundaayyuu hammeenya ta'us toltuu ta'us jechuudha isin lamaan qofti yoo waliin haasottanii fixan jechuudha baay'ee gaariidha jedheetiin amana jechuudha qilleensi isin dha'uu baatetti jechuudha so kanumaafuu waan akkanaa kana silaa itti deebuu baatanii baay'ee natti tola mee daawwattoota keenya viidiyoo isiniin dhaggeeffachiisa jechuudha hanga dhumatti viidiyoo kana hordofaa አንተ በ10 ዓመት እስር ቤት የለመድክ ሰውዬ ዛሬ ሲሆን ግን ፈራክ ብታሳስረኝ እኮ ትችላለች ምን ብትለኝ እኮ ምን ትላለች እንደ ልጆች አሳዘነች ምን ላንተ እስር ቤት ብርቅ ሆኖ ነው እንዴ እዚህ ራሱ ከተለለቅ ባለስልጣኖች ጋር እንትን ትላለክ
Ani kanaafi dubbiin kun karaa hammeenyatti deemaa jirti wanni jedhuuf jechuudha. Kanaafi jechuudha. Kanaafuu Sumayyaa waan amma fakkeenyaaf amma hincitii baasaa jirta jechuudha. Hincitii yaani jechuun Said akka waggaa 10 mana hidhaa turee dubbataa jirti jechuudha. Immoo kana hin dhageenye jechuudha. Dhugaa dubbatuuf ani kana anaaf haaraan dhagaye jechuudha. Kanaafuu silaa wanni akkanaa kun osoo afaanuma kan keetitti hafee gaarii ture jechuudha. Eessatti akka inni waggaa 10 mana hidhaa hidhame mootu hin beeknu. Biyyatti haa hidhamu, biyya Yamanitti haa hidhamu hin beeknu hin dhageenye illee jechuudha. Kanaaf waan akkanaa kana silaa manuma keessatti fixatanii simaa fi inni osoo silaa garuma keetitti hafee baay'ee gaariidha jechuudha. Maaliif namoonni fakkeenyaaf si jala jiran yookaan hordoftoonni kan kee jechuudha yeroodhaaf si jala fiiguu danda'u garuu boodammoo deebi'anii jechuudha ishii hincitii jaarsa ofii himtu sanii siin jedhan jechuudha. Kanaaf immootu osoo silaa keessuma keetitti qabatte ani baay'ee natti tola jechuudha. Ani dhugaa dubartii jabduu jedheeti kan si amanu waan akkanaa kanallee silaa afaanii si baa jedhellee hin yaadne garuu namni yeroo miira keessa galee waan hin jenne hin qabu. Haa ta'u atilleen dubartiidha. Miira keessa galtee afaanii si ba'uu mala. Haa ta'u waan akkanaa silaa osoo hima dhiiftee gaariidha. Ammoo boodaaf hadaraa rabbi waan akkanaa kana akka afaan keetii sin baane dabalataan hincitimmaan abbaa manaa keetiitiif yookaan Saidii fi si gidduu jirtu silaa warri miidiyaa kun faan isin dhaga'uu baate ani baay'ee natti tola jechuudha. ሰርግን ማድረግ ትፈልጋለህ? ሰርግን አድርግ። መንጣት ትፈልጋለህ? ወንድ ነህ ወስነህ ና። እዛ ቁጭ ላይ እየተቆጣጠርከን አይደል እንዴ? ለመደውል ምን ያስፈልገው አስለን? ልጆችን ሳላይ አላድርም ሳላሉ እያያቸው እኮ ነው። እዛ ቁጭ ላይ እየተቆጣጠርከኝ jechi tokko kan afaan Sumayyaatti ba'u jechuudha. Dhugaa damarra mi'a jechuudha. Maaliif dubbii qurti haasotti jechuudha. Dubbii murtee jechuudha. Waan firii qaba haasotti yaani waan tokko moo miira keessa seentee yeroo afaanii ba'u jechuudha. Baay'ee namatti hin tolu. Wanta akkasiisan yookaan jecha akkasiisan silaa osoo irraa of eegganii baay'ee gaariidha jechuudha. Kuni gorsa obbolummaati. Qeeqisaa miti jechuudha. Kuni gorsa obbolummaati. Waan akkasiisan waan akka afaanii si ba'aa jirtu kana Sumayyaa osoo irraa of eegde baay'ee gaariidha jedheeti namana. Said illeen yoo dhugaa dubbanne gara Saiditti illee as deebine jechuudha. Said illee sirrii hin jiru jechuudha. Akkuma beekamu gaafa duraa fakkeenyaaf yoo piraankii ta'e piraankii jenne namuyyuu jechuudha. Miidiyaan kun jechuudha waan nama hin goone hin qabu. Miidiyaa guutuuf ajandaa ta'ee ture namni kaa olii gadi hin oofne hin jiru suuraa isaaniitii fi akkasumallee viidiyoo isaanii hundumaayyuu jechuudha. Haa ta'u san keessa darbee dogongorame yoo wanni sun dhugaan akkasitti dogongora ta'u ta'e silaa deebi'ee viidiyoo waraabuu hin qabu ture. Dabalataan ammallee haadha manaa isaatiin jechuudha silaan waan jira hundaa'u adda qooddatu qaban ture akkasumallee isillee miira keessa akka isiin hin galle godhuu qaba ture jechuudha. Sumayyaan dhugaa dubbatuu fi baay'ee nama jabduudha. Baay'ee jechuun dubartii cimtuudha. Osoo dubartii tokko taate dhugaa rabbi rakkoo takkaa ofirra oolchite jechuudha. Isinillee bakka san of buusaa of laala kaabarra jechuun bakka san yoo of buufnee of laalle inuma jabaatti beeke obsuun dhiirrinuu jechuudha dubartii miti. Kanaaf mucattiin tun dhugubatti nama jabduu waan jedhuuf kanaaf dabalataan haasan isiin haasottu haasaa dhugatti haasaa jajjabaa haasotte jechuudha. Haasaa firii qabu kan yoo irratti dubbattellee hiika siif kennuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf waan jira waan dhugaa jiraati kan isiin dubbattu. Kanaaf immoo Saidolleen jechuudha sirrii hin jiru waan ta'eef jechuudha. Yoo isaa dandama ta'ee jechuun kun jennee jeullee baannu jechuudha. Faayidaa hin qabu garuu haa ta'u akka obboleessaa tokkotti yookaan akka hiriyyaa tokkotti dhaamsinan isaaf dhaamuu barbaadu jechuudha. Micayyoon tunillee fayyite jechuudha. Amma haaluma isin argitan kanaanii kunoo daandiirra deemanii viidiyoo waraabaa jiran jechuudha. Haati manaa isaa tun inni immoo wanta piraankileef akkana godhuu danda'a jechuudha. Garuu immoo isiin miira keessa galtee dubbataa jirti. Waa guddootu gadi ba'aa jira. Waa guddootu incitiin isaa gadi yaa'aa jira waan ta'eef jechuudha. Silaan yoo si dandame Said bultii tantee dhaqqafadhuman siin jedha. Waan biraa siin hin jedhu jechuudha. Of dhaqqabiman siin jedhan. Dhugaa rabbi bultiin nama akkuma kanatti diigamti jechuudha. Kanarraa wanni dhufaa hin jirtu uf dhaqqabiman siin jedha waan biraa siin hin jedhu akka hiriyyaa tokkotti uf dhaqqabii. Sumayyallee kun hin malleen dhugatti dubbatuu fi haalli ati irra jirtu haala gaarii miti jechuudha. Haala nama gammachiisuu miti. Kanaafuu haala gaarii kan kee kan an sirraa beeku kan namnillee sirraa beeku sanitti osoo deebitee baay'ee natti tola jechuudha. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan viidiyoon irra isiniif qopheesse kana fakkaata akka isinitti tolullee abdiin qaba akka isin gammachiisu. Kanaafuu akka waa irraa barattanillee abdiin qaba waan viidiyoo kanarraa isinitti mul'ate isinillee komentii jalatti barreessuu hin dagatinaan isinin jedha daawwattoota kiyya. Akkasumallee viidiyoo kana share godhuu hin dagatina. Namoonni chaanaala Oromaaniif haaraa taatanillee subscribe godhaa viidiyoo like godhuu hin dagatina. Viidiyoon irra isiniif qopheesse xumuramee jira. Viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.